Siinan Show. Siinan Show beekaa fi beekamaa bakka dhokatee baasee aadaaf safuu sabaa seenaa darbe kaasee walfisiisaa barsiisuuf beekumsa dimshaashaa bashannanaa daawwadhaa waliin jechaa shaashaa addunyaa hundarratti bakka feetan teessanii dhugaa faana dhahuuf Siinan Show kan keessanii Siinan Show. Warreen Siinan Tube hordoftanii hararraa jalqabnee Siinan Tube keessumoota garaagaraa dhimmoota garaagaraa isin biraan ga'uuf karaa TV kanaatiin jalqabneeti jira. Ani Masarat Dhaabaati. Har'a kan isinitti agarsiisu waa'ee meekaappii isinitti agarsiisa. Hayyaa wal fuula kee akka boksiin dhahamee isin godha jechuudha. Maal gooti? Duulli sirbaa bolgee Khadijaa Hajjii jedhanii waaman sagalee kiyya garuu. Kasih kira waman nuti Oromoo jiddu galeessaa humtuu lamas ta'e maccas ta'e baay'ee jira arsiikeessa. Ollaa olii jira wajjin sirbinaa lamaanuu sirbina. Sirbi tikseen salaalee arra sirbite borumoo tikseen baalee kan dula hundu dhagahaa wal ga'a. Akkamiin akka wal ga'u ajaa'iba garuu namni kun maqaa simachuun barbaadu. Waan hojjetus machuun barbaadu garuu nama quuqamaa Oromoo aartii Oromoof qabu nama Oromoo jaallatudha. Maqaa isaas itti himu. Baga gammaddee maallaqa hanga isaas itti himu miidiyaa irratti ifa hin godhu garuu maallaqa guddaadha. Siinan Show. Siinan Show beekaa fi beekamaa bakka dhokatee baasee aadaaf safuu sabaa seenaa darbe kaasee walfisiisaa barsiisuuf beekumsa dimshaashaa bashannanaa daawwadhaa waliin jechaa shaashaa addunyaa hundarratti bakka feetan teessanii dhugaa faana dhahuuf Siinan Show kan keessanii Siinan Show.